raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar harka fuunee akkam jirtu. Qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin kan isiniif dhiyeessinu mata duree kaabni Itoophiyaa eessa jedhuun michilee miidiyaa irraa fudhannee kan qindeessine. Xiyyeeffannaan qophii kanaa maqaan seenadha yaada jedhu hubachiisudha. Kanas akka qophicharraa hubattan ni abdanna. Kan qopheesse Duubee Wayyeessaa, kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Turtii gaarii. Nagaa keessanii akkam jirtu? Fayyaadha hordoftoota michilee miidiyaa, baga nagaa nu eegdanii nagaa walitti dachaaneera. Oromummaan kan mul'ate as qofaayyuu miti, hanga kaaba Afrikaa, hanga kaaba giddugaleessa Afrikaa, keessumattuu Misir irratti maqaan seenadha. Egaa maqaan saba jedhu kun saba kan jedhamu eega jecha saba jedhu uumame, jechi saba jedhu lafarratti eega uumame ragaan kan jiru waggaa 2,800 BC dura maqaan saba jedhu naannoo Nuubiyaa, naannoo Laawor Ijipti jedhanii waaman kanaa fi guutummaa Suudaanii fi Ijipti galaan qabatee naannoo kaaba Itoophiyaa yookaan Eertiraan jedhu kanaan wal qabatee saba kan jedhu akka jiru warri Giriik barreessa. Filosoofar jedhaniitii kan jechuudha. Kanaaf isaan gaafsan filosoofii har'a isaan ittiin waamaman kanallee hin qaban. Filosoofiin warra Giriik waggaa 2,200 BC irratti kan jalqabe. Egaa walumaa galatti wanna kanarraa waan hubannu uummanni kun uummata kaleessa ture, uummata kaleessa waan seenaa dheeraa qabu ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf jecha nuti ittaan sunaan amma maqaan seenadha jenneera fakkeenya. Maqaan fakkeenya biyya akka maqaa amma Eertiraa jedhamu Giriik irraa akka dhufe. Magaalaa Giriik akka taate, warri Giriik akka moggaasan, warri Giriik akka magaalaa isaaniitti moggaasan, garuu maqaan isaa immoo duraan geeraraa akka ture isiniin jira. Akkasuma maqaan amma Tigraay jedhamu kun laga naannoo Mesopotaamiyaa karaa laga Efraaxesii fi laga Tigris warra Arabaa laga Tigris jedhamu jira. Efraaxes ka jedhamu jira. Achirraa dhufe Tigris jedhamu. Isatu gara Tigraay yookaan Tigreetti jijjiirame. Hiika naannoo keenya miti jechuudha. Afaan Tigree illee bite jechuudha. Kuni beekamaadha. Egaa naannoowwan kana keessatti immoo afaan Oromootiin maqaaleen jiran hedduu, fakkeenyaaf Tigraay keessatti warra akka naannuma Maqaleetti kaanee amma fakkeenyaaf Addagiraatirraa gara Adawaatti yoo deemne amma fakkeenyaaf yookaan Shireetti deemne maqaa afaan Oromootiin argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf Addagiraatirraa gara Maqaleetti yeroo deemnu Mucucaataa magaalaa Mucucaataa jedhamu jira. Maal jedhaniiru? Muglaataa jedhanii barreessanii. Lafti kun Mucucaataa. Magaalaan kun gaara guddaa jalatti akkasitti hirkattee jirti jechuudha. Mucucaataa jedhanii. Akkasuma jidduunuma Addagiraatii fi Maqalee gahuudhaaf Harmeetti kan jedhamu. Magaalaa Harmeetti bira dabarra. Keessa baanaa Intichoo jedhanii barreessan. Intichoo lafa magaalaa Intichoo keessa baanaa. Dibdibbee lafa magaalaa Dibdibbee keessa baanaa. Haala kanaan jira jechuudha. Akkasumas karaa baha Tigraayin uummanni naannoo uummanni Iroob jiraatudha. Iddoon kun lafa diimaa jedhamtu jira jechuudha. Baadimmeen mataan isaa baadimmee isaan jedhan baddaa diimtuudha. Baddaa diimtuurraa baadimmee jedhan. Amma diimaatu jira achi keessa. Diimaa maaram kan jedhan naannoo Gundaa Gundoo jedhanii waamu. Goodaa Gundooti kun. Goodaa Gundoo naannuma uummata Iroobtutti jiraata iddoo kana Goodaa Gundoo bakka jedhan. Kanaaf maqaan seenadha wanni jedhameef
addunyaatu jedhe nu miti kanatu jira jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf amma Aksuum irraa gara Shireetti yeroo baanu Wuqroo keessa baana inni Waqaraadha. Salaglakaa jedhaniini Salaglakaa magaalaa Salaglakaa jedhan takkaa jira. Isheen kunis magaalaa gaara Jijjigdoo gaara Jijjigu jala jirti. Sosolloqaadha jechaadha. Waan mamiin qabne sosolloqaa akkasumas Baddaa Diimtuu Baadimmee isaan kun hundi waan tarreessineetu naannoo karaa naannoo Asiiku gara Wallootti gara Raayyaa keessatti silaa wanti himnu hin jiru jechuudha. Boora'aa, Ciisaa waan akkasiitu jira jechuudha. Kanaafuu asitti gaa maali kaayyoon keenya immoo maaliif maqaa lafaa waamtu maal maqaa lafaa namatti waamaa oola jechuu danda'a namni. Maqaadhaan kaaniit magaalaa Finfinnee nuti jennu kana maqaan kun maqaa kanan turre. Maqaan kun Bararaa jedhama. Oromoon turre abaluurraa fudhate jedhee kitaaba barreessee lafa kaa'ee waan jiruuf namni eega maqaan seenaa ta'e eega maqaan dhugaa namaa kenna ta'e eega maqaan dhugaa namaa kenna ta'e maqaadhaan kun galaana Meeditiraaniyaatti kaafnee hanga asiittuu seenaa qabna seera qabna sirna irraa qabna jechuudhaaf viidiyoon kun irratti itti gallisaa waan kana ta'us akka beektan sin gaafadha. Egaa haaluma kanaan achi qofaa miti fakkeenyaaf maqaa namaa yoo fudhanne maqaa namas lafa keenyas nama keenyas nurraa fudhatee seenaan keenya dhabame jedhanidha. Fakkeenyaaf namni isaan yeroo maratti naannoo kaabaa kanatti ittiin maqaa kaasan Alulaan jedhaniin Alulaa Abbaa Nagaa jedhanii waamu. Abbaa Nagaa kan jedhamu farda isaati namicha kun farda isaati. Namichi kun maqaan isaa Alaadha. Alaa Qumbiiti. Alaa Qumbii jedhama. Kana barreeffamee jira kun Alaa Qumbii ta'uunsaa. Indaalaa Qumbiis jedhanii maqaa isaa barreessanii. Alaadha. Maqaan Alaa jedhu maqaa Oromooti. Maqaa nama Oromooti. Qumbiin maqaa nama Oromooti. Buniifaa jedhanii barreessu. Indaalaa Bunii jedhaniifaa barreessan. Qumbiidha abbaan isaa namni qaaman beeku namni warri raayyaa hin himu maqaa isaa jechuudha. Alaan gosa Oromoo keessaa maqaa Ala jedhu warra balbalaituu jalatti maqaan Ala jedhu afaan Oromooti. Alaa Qumbiiti. Indaalaa Qumbii jedhanii Alaa Qumbiiti. Maqaan isaa inni jalqaba moggaafameef Ala jedhama. Alaa Qumbiiti. Alaan immoo maqaa Oromooti. Hin jira Oromoo keessa. Fakkeenyaaf kanaaf maqaan nama kanaallee namni kunillee lafumaa ka'anii fuudhatanii kan ofii godhatanii Oromoon naannoo sana hin jiraanne kotteen iddoo sana hin jennee kaarikulamii barnootaa irratti waggaa bara dargii waggaa 17 eegasii waggaa gara 40 kan akkaatti dhoksaa jiru jecha. Biyya kana immoo tokkotti qabna walitti qabna immoo waggaa odeessa. Isa kun isa achi fagoo haasofna. Kan amma uummanni raayyaa itti jiru, kan amma uummanni Iroobitti jiru, kan amma uummanni Kunaamaa itti jiru. Hundi kunis daba seenaa dhoksuuti. Uummanni Kunaamaa akka alaabaa faajjii gadaa Oromoo qabu, akka eenyummaa ofii qabu, akka eenyummaa ofiitiif falmachaa jiru waan baay'ee dubbanne irraa jechuudha. Kanaafuu maqaan seenaadha. Eega jennee maqaa lafaa fakkeenyaaf namootuma kakkaan akkuma Alulaa Abbaa Nagaa jedhan kana warra Alii Guddaa jedhan Alii Gaangul. Inni immoo Gondor keessa Alii Gaangul Kolaasee jedhanii waamu. Alii Gondol Kolaaseeti. Alii Gondol Kolaasee Wasarbii jedhamee barreeffamee jira jechuudha. Isaan amma Gaanguli waan jedhaniif Oromoon achi hin turre Oromoon seenaa lafa sanarra hin turre jedha. Nuti amma seenaa qabnaadha malee Alii Gaangulis haa ta'u Alulaas haa ta'u Yooditis haa taatu eenyunuyyuu ragaa Oromooti jechuudhaaf malee waan akkasii jarri kun bakka nu bu'aniiti waan godhan yookaan nu gusataan jechaatti hin jiru. Kanas beekuu qaba namni keessatti jechuudha. Nuti seenaan keenya ragaa lafa jiru jira. Seenaa lafaa qabna. Waan mul'atu jira, waan dubbatu jira, waan ifu jira jenneeti malee Alulaan an abbaa fe'ee yoo ta'e dantaa keeyyaa miti jechuudha. Alulaan Oromoo inni jiraatee falmamne gaa. Warri otoo jiranuu dhoksanis jiran warri otoo har'a jiran lubbuun jiranuu Oromummaa isaanii dhoksan naannoo sanatti jechuudha. Beekamaa kan ta'an jechuudha. Jedhanoonni guguddoon naannoo sana har'a maqaan isaanii ilmaan raayyaati. Waan tuffatamaniif yoo akkas of hin jedhan waan tuffatamaniif saayikooloojii isaaniitiin du'anii Oromummaa isaanii dhoksanii hin jiraatan baay'eedha. Gurguddaa warra jeneraalota gurguddaa addunyaa nuu beektu jechuudha. Oromoodha ilmaan raayyaati. Kanaaf garuu isaanumatu raayyaa naabadu jedhee waggaa 30 akka ijoolleen raayyaa afaan ishiitiin hin baranne akka ijoolleen uummanni raayyaa afaan isaatti fayyadamne akka aadaa isaatti fayyadamne tuffii kun akkuma viidiyoo yeroo bara 2012 jaarsi warra Allamaaxaa dubbatu suni waan garaa nama nyaatu jecha.
Kanaafuu kana hunda akkamittiin gara bakka dhaabbataatti deebifna akkamittiin iddoo isaatti deebifna kan jedhu uummanni keenya itti yaaduu qaba jechuudha. Itti yaaduu qaba. Gubbaa kaarati kaasee gubbaa kaaba Afrikaa jennu kaabne tokkoon lafatti ragaatu jira jechuudha. Uummanni kun handhuura Afrikaa ta'u, uummanni kun seenaa Afrikaatiif abbaa ta'u karaa baay'eedhaan ibsuun hin danda'ama. Karaa baay'eedhaan ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Araboonni kaabarraa balleessanii kaaba Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Aljeersi, Tuniiziyaa, Morookoo hanga Maalii ga'utti hanga dhufee Maalii ga'utti uummanni jiru har'a. Achi keessatti uummanni gurraacha hafe akkuma Oromoo kanatti rakkachaa jira jechuudha. Eenyummaan isaa tuffiidha. Achitti amma fakkeenyaaf Araboonni tuffatanii jira jechuudha. Maagreeb jedhanii maqaa tuffiiti. Maqaan Maagriib jedhamu kun. Isaan akka Misraaq akka Mi'iraab jechuu barbaadu. Maagriib jechuun afaan tuffiiti. Waan baay'ee Black Africans jedha warri Ameerikaas. Black Africans maaloo Afrikaas. Bakka hundattuu tuffiin akkasii uummatuma gurraacha kanarraa jira jechuudha. Achi keessaa immoo uummanni Oromoo gurraachaan tuffatamuu isaati kan nama ajaa'ibu. Gurraachumaan namumaan gurraacha jedhuun jechaadha. Keessa isaa beekaa abbaan maaliif akkatti maqaanumaaf nuti gurraacha jedhu malee yeroo achi garagara waan isaan jedhan hin beekna jechuudha. Bara waggaa 17 guutuu warra Eertiraa nuti Araba jedhaniiti falmaa kan turan. Nuti Araba Itoophiyaan nu ilaallattu Abashaa miti nuti Araba jechaa turanii jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan wal qabsiisaniiti hacuuccaan kunis dabni kunis seenaa irratti kan hojjetamu. Kanaafuu uummanni keenya egaa qorannoo fi qo'annoodhaan waan baay'ee sirreessuun waan danda'amuuf qorachuu qabna. Qorannoo gaggeessuu qabna. Kana ragaa kana addunyaatti ibsuu qabna. Ofiifis sammuu keenya sirreessuu qabna. Biyya kana tokko goona jedhanii hoggaa kaan ulee fudhatanii ka'u malee seenaa nama barsiisuu dhaloota seenaa barsiisuu sanoota dheeratti fiduun hin jiru. Ulee fudhatee ka'a. Uleedhaan abbaa biyya kanaa si godha si dabaddabee si ajjeesee si cabsee si fannisee si rarraasee abbaa biyya kanaa si godha jechuudha. Maaliif biyya kana ta'uudhaaf barumsatu nama barbaachisa. Seenaa ofii beekuu jaalachuudhaaf seenaa ofii beekuun nama barbaachisa. Garuu saba kanaan mudate immoo kanaa miti jechuudha. Biyya isaa irratti dhufanii lafa isaa irratti dhufanii qe'ee isaa irratti dhufanii aadaan isaa akka badu seenaan isaa akka badu waan inni darbiin dhaloota irraa walitti dabarfatee fide akka dhabu gochaa godhanii jechuudha. Kana keessaa waan yeroo darbe isinii kaafnerra wantoota baay'ee namoonni dhufanii seenaa sana akka jijjiiramu godhanis warra Giriik ergate warra Sooriyaan ergate kan akka Abuna Gaawii, Abuna Alayfii, Abuna Gariimaa, Abuna Phanxeeloo, Abuna Guubaa jedhanii isaan kun warra alagaadha uummata kanaa. Uummata kanaaf alagaadha. Aadaa isaaniitti bulaa jira amma naannoon sun. Aadaa Roomaa, aadaa Giriik, aadaa warra Sooriyaa sana yoo fudhattan maleedha. Amma rakkoon Oromootti ta'e bara. Inni immoo maaliif dide? Inni kana hunda dura waan jiruuf dide jechuudha. Inni kana hunda Araboota dura seenaa barreeffateera. Araboota dura amantii qabateera. Araboota dura filosoofii mataa isaatii qaba. Filosoofii qaba Oromoo. Filosoofii Oromootiin bulaa har'ayyuu addunyaan fakkeenyaaf lakkoofsa baraa yoo fudhanne lakkoofsi Girigooriyaan Julius Qeesar yookaaniif immoo warra Arabaas as deebanii bara katabii jalqabanitti fayyadaman kun diribeeshinii hanqa'ee dhaa Oromoo irraa kana gara fuulduraatti bal'inaan haasa'uu dandeenya. Dhaa Oromoo irraa dhufe kun. Egaa kanaaf uummanni keenya jabaatee seenaa isaa bakka turetti deebisuu qaba jechuudha. Bakka seenaa guddaa seenaa addunyaadhaa ta'u kana bakka isaatti deebisuu qabna jechuudha. Kana hin ta'u taanaan akka amma qabatamee jirutti immoo uummanni kun seenaa isaa isa guddaatti deebi'uu ofiifuu bubbuluudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra. Kanas immoo furuu danda'u namuma ta'uu qaba. Hayyuu ta'uu qaba. Hayyoota ta'uu qaba. Hayyummaadhaanis furamuu qaba kun. Malaan furamuu qaba wanti kun jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo hangafa Afrikaati. Hangafa dhala namaati. Dhalli namaa maddisaa Afrikaadha. Afrikaa keessaa immoo hangafni Oromoodha. Oromummaan isaa immoo maaliin ibsama? Karaa Kuush jedhamuun, karaa Misir durii jedhamuun, Itoophiyaa durii. Fakkeenya maqaan seenaadha jenneetu maqaasaa jirra. Maqaan Itoophiyaa jedhamu bara 330 AD'tti maqaan Kuush jedhamu Itoophiyaatti jijjiirame jira. Itoopsi warra Giriikitti jedhe jechuudha. Uummata gurraachaan Itoopsi jedhan. Iizanaan uummata gurraachaan lolee uummata Kuushin lolee warra Nuubiyaa jedhuun isaan Meerootti gadi geessu. Naannoo isaatti isaan lolaan ture Kuushuma Meerootti gaggeessanii. Iizanaan Kuushin lolee Kuushin yeroo mo'ate seenaa inni mo'ate kanaaf jecha Kuush kun Itoophiyaa ta'e.
kun barreeffamee jira jechuudha. 330 ADdha hanga 356 ADtti yookaan dhaloota Kiristoos booda maqaan kun gara Itoopsi kan jedhutti jijjiirame. Dura Kuush jedhama jechuudha. Kuush irraa Itoopsi ta'e. Itoophiyaa kan ta'e namuma achi jirudha beeku. Izanaan namuma tokkodha. Maqaa fi lafaa wajjiniin uummata kanarraa fudhatanii jechuudha. Namaa fi lafarraa fudhatan. Filosoofii Oromoo baay'ee fudhatan. Lakkoofsa baraa fakkeenyaaf Oromoon lakkoofsa addunyaa kanarratti lakkoofsa isa argate. Akkamitti? Ennaa naannoo qarqara galaana Naayil yookaan galaana Abbayyaa kana jiraatu baddaan amma lafti nama keessattuu gaafa Afrikaa keessattuu Itoophiyaa lafa amma jedhamu kanarra hedduu diilalla ture. Bosona ture, cabbii ture, bineensa gurguddaa ture, maaltu ture, lakkoofsi uummataa immoo xiqqaadha. Kana hunda ofirraa ittisuu hin danda'u. Haala qilleensaa mijataan naannoo gammoojjii Abbayyaa kana jechuudha. Yeroo achi jiraatu immoo maaliin qota? Bishaan Abbayyaatiin qotata. Bishaan Abbayyaatiin kan qotu kana bishaan Abbayyaa waggaa waggaatti dhufa. Waggaa waggaatti roobaa, waggaa waggaatti dhufa. Kana eeguu keessatti lakkoofsa baraatti ce'e. Ogguu waggaa kan jennu amma ogguu isa jedhutu waggaa ta'e. Fakkeenyaaf roobni yoo arfaasaa roobee Abbayyaan dhaqee kan inni meeroo fi naannoo wanni kana qaqqabu yoo dafee roobe hagayya 16 yoo roobuu baateet baddaan Itoophiyaa ammaa kun turee roobe immoo fulbaana 21tti achi ga'a. Kana namoonni baay'een barreessaniif namoonni baay'een dubbataniif. Kanaafuu jidduu kanatti eeguudhaaf dhufee lafa kanattiin qotachuudhaaf amma hagayya irraa kaasanii adoolessa irraa kaasanii in eegu jechuudha. In eegu dhufaa laata jedhanii eegu jechuudha. Galaanni kun yoo guute isaaniif qonna isaanii qotatu naannoo afaan bishaanii sanarratti lafa gabbataa naannoo deltaa riijin jedhanii yookaan immoo lafa gabbataa naannoo sana jiru kana qotatu in eegu jechuudha. Amma inni dhufutti tulluu irratti muka hoomii dhaabanii tuulu gaafa inni achi ga'e itti qabsiisu hin ibsu ibsaa. Masqalli irree kanarraa dhufe jechuudha. Masqala gubuun irree gammachuu ibsachuudhaaf waan kana godhan. Hamma ji'a tokko hagayyaa hanga fulbaana 21tti hoomii kana tuulanii eeguu Abbayyaan yeroo funyaan bishaanii dhufee isaan bira ga'e itti qabsiisu waan tuulaa turan kanatti jedhama. Hoomii maruu, hoomiitti maruu itti naannessanii tuulanii ji'a tokko gaafa bishaan isaanii dhufe itti qabsiisu. Ibsaatifa. Inni fagoo jirus in argaa wayyaa barri geeddaramee bishaan nu dhufe hojiitti baane gammachuu ibsachuudhaaf godhu jechuudha. Kanaan bara lakkaa'uu fidan. Maqaanarra nuti guyyaa 7 isaan argate amma faranjiin Monday, Sunday, Thursday, Friday maal jettu kun maqaadha. Maqaa urjiiti, maqaa addeessaati, maqaa aduuti. Akkuma kana eessaa fuudhanii uummata keenya dhaqee isaan irraa korroja. Fakkeenyaaf guyyaan 7 Oromoodha. Maqaa urjiiti. Urjii 6 fi banamaartu tokko bakkalcha tokko walitti dabala maqaa isaaniitti. Hiixattuu, facaatuu, rarraatuu, kamtuu, jimaata, sanbaata, dilbata maqaa urjiiti. Kana amma nama lubbuun jiru, nama nu bira jiru jira, nama lakkaa'u jira, nama bara Oromoo lakkaa'u jira, mana waggaa ayyaana Oromoo nutti mu jira, mana keenya keessa jira, mana koo keessa jira. Kana waan isatu dhaqee achi korrojee akkas godha. Fakkeenya Friday jechuun guyyaa ibiddaati. Wednesday jechuun guyyaa bubbeeti. Monday guyyaa addeessaati. Sunday guyyaa aduuti. Faranjiin kana jedha. Oromoonis akkasumatti maqaa 7 kana urjii 6 fi marmaartuu tokkoon morgaafatee jira. Hiixattuu wiixataa jedhamu malee hiixata, kibxata, rarraatu, kamtuu, ji'oomata, sanbaata, dilbata. Filosoofii Oromooti kun. Araboonni kana fudhatan gaama Baabiloon irraa dhufe bara lakkaa'uu ni jedhan. Baabiloon irraa dhufe warra Baabiloontu urjii lakkaa'ee maqaa urjiitiin lakkoofsa guyyaa argate jedhameet isaanitti ittiin beekama. Amma Baabiloon wajjin Oromoon hariiroo qaba. Walitti dhufanii jiru, wal lolanii jiru. Warri Baabiloon, warri Mesopotaabiyaa uummata kaaba Afrikaa fi giddugaleessa baha Afrikaa kana karaa Yaman, karaa warra Arabiyaa hariiroo qaban. Wajjin jiraataniiru. Fakkeenya uummanni Sumeeriyaa warri uummanni jedhamu amma midhaan asheeta jedha. Asheeta waan gaariidhaan shaggaa jedha. Good shaggaa jedha. Laalaa wanni isaanii galmee afaan isaanii. Kanaaf uummanni kunis uummanni Sumeeriyaa uummata Oromoo uummata gurraachatti baqatee wajjin jiraatee wajjin nyaatee wajjin dhugee jira. Asirraa drive godhanii jechuudha. Asirraa fudhatanii jechuudha. Lakkoofsi bara waan shakkii hin qabne lakkoofsi bara uummata Oromoo irraa fuudhame addunyaatti.
kana qorattoonni qorannus dubbannus yoo nama beeksifachuu miti nutumtuu haa beeknu nutti hafu annamaa nutumtuu haa beeknu annamaa akka hin taane beeka asumaa fuudhan warri Giriika sirraa fuudhanii uummata naannoo galaanaa kana Naayil kana jiraaturraa fuudhanii Misirraa fuudhanii Nubiyaa irraa fuudhan kana falaasama saba kanaati kana hunda fudhatan kana lafa qofa miti sammuusaa sirraa fudhatan har'a immoo lafa abbaa isaa lafa haadha isaa irratti akkatti jiraachuu dhoowwanii otoo karaa deemu akka barbaadetti bakka barbaadetti akka ilmoo kuruphee itti taphatu jechuudha. Kanaafuu seenaa kana eenyu baasa eenyu waa baasu eenyu kan iddoo itti deebisu akkamitti iddoo itti deebi'u jedhu uummanni Oromoo bakka jirutti wal mari'achuu waliin dubbachuutu irraa eegama jechuudha. Namni an baratuuf of gatuufi miti warri barattan warri baranne Piroofeesar Dooktor Injiinar jedhamtan barachuun of ganuufi miti beeka. Of ganaallee isaan haa jedhan of ganuudha namni tokko waan duubatti hafaadha waan Oromoo hunda afaan Oromoo itti duubatti hafaadha jechaa turan. Akka Oromootti uffachuun duubatti hafummaa akka Oromootti dubbachuun duubatti hafummaa akka dhaloota kanatu iddoo isaatti caattatee iddoo isaatti deeffachaa jira isayyuu wannoon meeqa otoo irra jiru jechuudha. Kanaafuu haa qorannee haa barreessinu haa qorannu haa dubbannu haa barbaannu waan bade barbaacha targa. Uummanni warra kaabaa jedhaman Agaazii fi Habashaa ofiin jedhan kun uummata kana deebi'anii qorachuu qabu isaanis seenaa isaa qorachuu qabu. Fakkeenyaaf yoodiiti isaan jedhan kun jalqaba tarkaanfii ishii waldibbaarraa kaafte waldibbaa gadaam isaa nama jedhan kan mirir haala hamaadhaan achitti ani ishiin tarkaanfii fudhatte jechuudha. Maaliif iddoon sun iddoo seenaa Oromoo ture tarigaa waan achirratti isaan dhiibee jira jechuudha yeroo sana wanti qoratamee wanti dhaga'amin jecha lafti sun ammallee kabajamee lafa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa magariin akkasiin jiru bosonni isaa akka jirutti akka uumametti akka gaafa dhalootaatti jira jechuudha. Iddoo sanatti ishiin tarkaanfii kan jalqabde gabbuutee jechuudha. Kan Aksum irraa dhaqxe naannoo sanarraa dhaqxe kanaaf bakka Teediroos itti dhalate Qooraa jedhanii waamu qooradha. Qooraa lafa gogaa tulluu gubbaa tulluu qooraa kunoo naannoo Amboo jira maqaan akkasii qooraan hin beekamu uummanni keenya jechuudha. Maqaa kana Oromoo keessaa dhaaluun isaanii jechuudha. Isaanumti mataan isaanii jarumti kun mataan isaanii yoo achi qoratan fakkeenyaaf haati Teediroos maqaan ishii uumeedha. Uumee maaruuti maqaan ishii. Alixaash moo maal jedhaniiti yakku waan adda addaatiin jechaadha. Kanaafuu hin qoratamne hin dubbatamne biyyi kunuu seenaa hin qabdu yaa Oromoon wajjin seenaa mataa ishii gatte waan ta'eef akkuma Oromoon jibbitetti seenaa saba kanaa jibbitee gattee jirti. Oromoon immoo kallattii tokko qofaanii miti wanni tokko kan sirreeffamu karaa baay'eedhaan sirreeffamu. Kana sirreessuudhaaf eegumsa isa barbaachisa beekumsa isa barbaachisaa jedha hirree isa barbaachisa akkanatti akkanaan itti odeessu kanaan deebi'ee iddootti hin dhufu. Kanaafuu dhaloonni kun akka of hin tuffanne ati saba guddaadha ati saba bal'aadha abbaa amantiin addunyaa lafa kanaa maddee akaakilee abbaa keetti maddisiisee filosoofii addunyaa akaakilee abaabilee kee qaccee kee maddisiisee lafa amma irratti karaa baatu karaa galtu kan kun lafa abbootii akaakottii keetii ture. Kanaaf bari ati of hin tuffatin lafa bal'aa kanarratti Afrikaa guutuu fiixee Tuniiziyaatii amma Keep Taawunitti Senegaalin irraa amma Kaartumii fi amma Juubaatti kana jidduutti wanni hafeen jiru akaakilee abaabilee lafee abbeetii akka keessa jira wanti itti alagoomtee seenaa namni sarara lama barreesse namni mataa gadi qabatu hin jiru kuni mataa kaleessas warra keenyas gadi hin qabachiifne nama gaddisiisu gaa har'aas barreessaa jira. Magaalaa Finfinnee magaalaa anii fi abbaan kiyya umuriin hin beeknu Finfinnee eega uumamte waggaa 150. Kanatu seenaa ta'ee namni irratti wallaalamee dhoksuudhaaf jecha warra ijaan argee nutti warra ijaan argee keessatti argee maal akka ta'anii akkana ta'an nutti madhiiru bara abbaan fedhe dhoksuu hin danda'u bara maal ta'anii akka akkana ta'an nutti manii du'ani bara warri du'e akaakayyuun keenya baabayyuun keenya akkana ta'anii dabarsee du'e bara har'a wanti abbaan tokko ololumaan shaaru hin jiru jechuudha lafarra jira waan ta'eef inni guddaan akka waan akkasii deebi'ameen hojjetamne gochuudha yoo beekumsa barbaachise yoo jabeenya barbaachise yoo intellectuality qabna namni jedhu waan fokkisaa gaafa sana saba Oromoo irratti hojjetame hojjechuu dhiisudha. Ittiin Oromoon fayyifamu waan Oromoon ittiin fayyu malee dabalanii waan akkas fakkaatu hojjechuudhaan Oromoon biyya kanaaf abbaa ta'a haadha ta'a akaakayyuu ta'a abaabayyuu ta'a jedhanii jechuun homaa keessa hin jiru. Uummanni waggaa 2000 ofitti isa hin jiru uummata Oromoo malee uummata ajaa'ibaati kun uummata ajaa'ibaa uummata sila addunyaa irratti waa'een isaatu jiiniin isaatu akka qorichaatti fuudhamee qoratamuu qabudha. Uummanni bade baay'ee jira rakkoon amma kanaa otoo irra hin gahin uummata baay'ee bade addunyaarra fakkeenyaaf akka reendi Indiyaa warri jedhan warra Ameerikaa lafti isaanii amma Ameerikaa taate hin jiran
baay'eedha namoonni rakkoon Oromoo gadi irra ga'ee ta'u badan sabni bade hedduudha addunyaa irratti uummata akka kana manuma taa'aniituma manuma buna danfifachaa namni arraba fiixeedhaan tuffatee haasa'u kun akkitti jijjiiramu mala qabaachuu qaba. Malli isaa immoo tokko seenaa ofii beekuudhaan seenaa sana deebisuudhaa fi fala seenaa sana ittiin deebisan barbaadudha. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.